du'aayi godha akkuma rakkattan sanitti nutis rakkoorra jirra akkamiin mucaa kana baafna jenne isin qofaa miti akkuma isaan yaada san daranii yaadnaa yoo wallahi garmalee ay carraa balloo iyya bar rakkoon tuni namni rakkanne hin jiru beekadhu ilmummaan teenya oguu kas taate akkamitti teenyisa akkamitti walummaan taa'uu dhorke maali waan mee isaan nurraa ta'a walummaan taa'uu dhorke waan kanaaf osoo daa'imni ilmoo akkasiisan qabna daa'imni osoo akkas ta'ee jiru aboo rabbiin tokkochi mucuma kan nu agarsiisu aboo warra siirii godhu kana agartaa aboo ishii dhabamaa godhu aboo yoo tokkoon keessan baatan isin warri siirii godhu kun beekan mannu eega ashama harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa har'a kunoo balloo shaw balloo habiibi balloo abbaa nagayaa biyya tanaa hayoo inni magaalaa tana hin jiraanne oromoo wal fixu balloo kana dhugatti hordoftoota keenya nu jabeessaa isinilleen akkasuma mucaa wardaa barbaanna jiyeeti har'a ni baafna waan ta'e yaadinaadha daawwattoota keenya inshaallah har'a ni baafna bismillah jechuun ni baafna nuti yoo ngaa kuma mara keessatti jechuun kuma marra mucaa nyaachuu jechuun waan ta'u jechuun hedduu takka jechuun gaa nu rifachiisee isinillee rifachiisee waan nama gaddisiisu barbaanne ammoo ni baafna inshaallah jechuun du'aa jechuun jechuun nufaana akka jiraataniin isin hima waa maaliif mucaan sun balloo baay'ee waan nama gaddisiisa akkatti asin achis oguu uumamaa keessaa fuudhee akkasii waa nyaatu yoo arra jechuun nuti hin baafne irra mee namaan bitu irra dachii seentaniin baatan gaa'imee akkam taata abaddan arra jechuun bakka gartee isaan jedhanii tuttusaa dhageenye jirra isin baafnaa mi isin baafna naannoo hundarraa jechuun baasuun keenya hin oolamu daawwattoonni keenya nyaachuun du'aayii sirriitti nu godhu qabdanii irra du'aayii balloo kana du'aayiilee nutti godha hordoftoota keenya du'aayii cinaa nu dhaabbaa isuma kanaa daawwattoonni ni godha hedduu takka jechuun mucaa kanaa hedduu takka jechuun akka ajaa'ibaatti nu mucaan kun waan nama yaaddeessu aboo nama jechuun udaan nyaachuuttee intalti barbaalegeen ammaa keessaa jechuun ilmoo daa'ima ilmoodha magantaadha akkamitti akkasuma gootii boo intalta bareechuun rabbii isii haa fuudhu intalti sun bareedu gubatte jechuun warra waan tala namaatiif himatu mataa kana gara nu golchite warra isaanii guutuun ammaa siirii warra janii beekadhu intala warra isaanii guutuun siirii warra abbaan siitis maali boo qiyaamaan akkana dubbiin bakka sanii barbaadummaan baddee bakka sanii dubbiin maanu akkana barbaadaa jirra jechuun hordoftoota keenya gara bakka isaan jiranii yaa'u jirra hordoftoota keenya maaliif barbaada asiin akkana olmeenu as keessaan ol baan asiin akkana olmeenu qaxxaamuraan itti dheeyna daawwattoota keenya jechuun faana turaan akkanuma nu hordofaa hanga viidiyoo laal isaan akkana mucaa akka dubbiin hordoftoota keenya mataa kan hundaa gara nagala dubbii tana hogguunii fi akkana laal har'a micciirii hojii irra micciirii ni beektan isinuu dhukkeetti qaamni abbaa micciirii beektanii waan jechuun gaa'eetiin sittaa waan tureef asin ol baana akkanuma nu faana tura hordoftoota keenya amma itti yaa'aa jirra barbaadaaf malaan akka seennetti laal bakka kana laala balloon akkanatti dura keenya deemaa jira lafti gaa dukkana hordoftoota keenya ni mul'ifnaa bar abuumaa bakka qumaamaa inni warra nyaatu san bargaanii hin beeka suni mani beeknaa waatti dheeyna ni beektaami hotta asin akkana baana karaan kana mee eenyumtuu taanaan eenyuun duraa ba'u magaalaa tana keessatti dogoggora akka malee dalagee aboo daa'ima hundatti haafnee jechuun bakka hunda baafna malee dhugumatti jechuun hayi booda innis waan ayboo aboo meetti dhiibsu hedduu tokko jechuun booyaa jirraa jechuun daawwattoonni keenyas booyaa jiraa mucoosan baasaa jedhaniiti namni hundi gaa magaalaan guutuu itti baatee jirti amma baafna qofa hunoo naaf micciisoo jirra achiin amma qa'eef jechuun hadir tokko nama hunda achiin itti goonee jirra namni kanaan barbaadaa jira daawwattoota keenya jechuun hiyyaa balloo waraanni isaa baay'eedha hordoftoota keenya waraana baay'ee qaba magaalaa tana keessaa nu asin nu duuba deemu kun bakka ajaa'ibaati maaliif tokko tokko jechuun kaameraatti qabuun fedhu fuula isaanii kan harkanii fedhanii ka viidiyoon seennetti irra baay'ee nuti hordoftoota keenya namni waraanni balloodhaa kun ka viidiyoon seennetti irra baay'eedha hordoftoota keenya kun olaal akkana oloo yaa'u jirra hordoftoota keenya gaa ammallee ittima yaa'u jirra maaliif wanni kun beektanii suutatti yoo yaane malee
egaa kanatti jira ta'u nama sirriin nu beeka laala hordoftoota keenya magaalaa tana keessatti dawwalanii itti himan nu dura nu himan jechuudhaaf ganda keessa yaa'u jira laa ganduma keessa egaa jechuun lafa lafaan itti dheerinneeti asiin ol baanu waatti ol baanaan arra ati ni baafnaa ni baafna jechuudha baafnaa ni baafna kalma nu haana tura baafnaa ni baafna ciigoonee fuudhuu teenyaa egaa Onogaa hordoftoota keenya bakki mucaan taasisan asiisa bal'oo bakki itti waa nyaachisan sana asiisa ni fakkaatti malee asii miti ayyaay alakkiyoo meela halkaa bal'oo sirritti anaat dogoggore bakattoon waan fakkaatti yaa bal'oo kiyya oo bakkuma tana na fakkaatti immoo ni jirti bakki kanaa bakki bakka hunda barbaannee ilaalla malee abshiira badan abshiira toota keenya akkuma beekamu kunoo ajjechaatuma jirra naaballoon ajjechaatuma jirra ammaa fi eenyu gaa du'aa godha irra ga'u jirra inshaallah irra ga'u jirre du'aa godhu qabanii du'aa yoo bakka isin seentan abriin qabdan lafarran naman qabdan jireenya gammachuun qabdan awoo isimmoo hattoota meena eeggaa akkuma isin ta'uu teessan xumura keessaniin eegaan xumura keessan xumura isaanii dhukkirraa qabnee kaan hiineetu maqaan jechuun hurrumatti yaa'ina ammoo hurrumatti yaa'inaan jaan gaafa siiriin teessan dalaguu dadhabde hadhukkubsatanii fayyaa hanqoota roon turan baree maqaa waniyaa abadan waan takka Osmaan irra gadi barbaasa jirra Osmaan irra gadi akkanumaan hordofaa hordoftoota keenya irra jirra abadan qabama numan oolle qabamuu numan oolle abadan ni qabama zammaan tani qabuu isaanii waan jiru taatanii haasa booyoo isin halkan edanaa kana gachiiftanii bultan walee hin jiru baanee jirra beekadha baanee jirra way galla waan qabdu dhibbirraa qabne isaan situs ayyoy boo nu kana magaalaa keenya kee kana maantu eenyuun nu duraa baa'o bakka warra wanti qabsoo jirraa bar daa'ima jechuun boo daa'ima kana bakka inni ga'u beektaa sa'oo nuti barammaan tana aboo kana nama guddaa daa'ima kana nurra kisee daa'imni waan inni ta'u hin beeknu isaa akkas keessa jiru isaa qumaamaa keessaa waa nyaatu hogguu garee lafadhu Abrahaam akka feetaa gootu jechuun daa'ima Abrahaam feetu matarra dhawdhu feetu matarra dhawdhu Abrahaam daa'ima maaliif akkas gooti feetu matarra daa'ima kana harkaa baafnee jechuun yoo fedhan bakka fedhan adeeman goo Abrahaam ibsi woy haasaa isaanii qabu nuti mucaa kana qofa harkaa baafnee haadha galchuu khalaas haayoon teenyetan abadan mucaa kana baafna qofa baafnaa mini baaf Ete nu biran ta'u nuti mucaa kana jechuun baafnu nu biran ta'u du'aa teessanii nu bira dhaabbaa fi jechuun kampana keessa dhaabbachuu kanatti jechuun isinis du'aa teessanii nu bira dhaabbachuun dagatinaa isin jaata wanta keenya du'aa godha nu godha du'aa baay'ee nu fayyadde onogaa hordoftoota keenya balloon akkanatti balloon abbaan qabsoo nageeyaa akkanatti deema balloon kun nageeyaa kana jaallata nama nageeyaa hin qabne wajji taa'uu hin danda'u nama nageeyaa hin qabne ibraawun noku balloon xabiyaasaa hordoftoota keenya akka malee namaa rakkata namaaf dhimmama namuma isuma akkana namaa rakkatu kanaa jecha rakkatu baay'ee dhammaas hordoftoota keenya balluma jiraachuu kana yoon bakka takkatti hogguunni nagee buuse mana dhufuufaa jira manatti maaluma waa'ee keenya si naqajee maaliif gaa haqa kana baasuu kanan gammanne abbaa haqaati inni ni beeytanii hordoftoota ani maaliif akkana faarsitallee unaan jettan isa kana baay'ee naa tole nama akka kiyyaa rakkataa inni toleef hedduun beeka hedduun arke nama rakkataadhaa qabsaa jechuu kootinni akka kiyyaa kanaaf maaliif anuma mujrima kanaafi akka malee tole kan namni mujriman na beeku qabsoo meeqa keessaa na fuudhe kanaafuu akkanumatti ilaannu hordofaa
hordoftoota keenya. Makiinaa eeggadhu gaaballoo osoo qabsoodhaaf negee kana gaa osoo deemtuufiitis yaa umrii si haa dheereysu. Rabbi isaa haa dhadhaabu. Wooma nama waa godhaatu dhafama rabbi isaan haa godhu. Hordoftoota keenya za'aan tullaa za'aa namni mana kophaa calji'ee mana galu jenneetiin maantana akkana qaa'ineetti yaa'u jirra laal. Egaa balloo dukkaana tana isaan achi meenu manni gaman haa bare bakki laallu gaman boo halkan guutuu maal goonoo halkan guutuu qabna zaa kudha lama guutuu qabnaa bare haye rabbi si haa gargaarootillee du'aamaan sii godha rabbi si haa gargaarootillee baay'ee rakkachuu jirta yaa wayi egaa hordoftoota keenyaa akkuma beekamu balloos beeka saballoo mucaa kan bakka akkanaa tanaa waa nyaachisaniisa ququlla baaldiin isaanii san hattuu bar